isa gaafa sana dubbatame an dhugaan argee dubbadhee maafan obbolaa kootiin jibbame. Eewna dubbisa Luqaas 19 lakkoofsa 2 kaasee hanga 6tti. Gammachuudhaan Yesuusin simachuu mata duree jedhuudhaan dubbadha. Yesuus Yaarikoo dhufe keessa darbee Yesuus Yaarikoo dhufe keessa darbee nama Zakkiyoos jedhamu tokko achi ture. namni Zakkiyoos jedhamu tokko achi ture. Inni hangafa warra qaraxxuu badhaadhaas ture. Inni hangafa warra qaraxxuu badhaadhaas ture. Zakkiyoos kun Yesuusin isa kam akka ta'e baruu barbaade. Ilaa Zakkiyoos kun immoo Yesuusin isa dhaga'e kan isa kam akka ta'e baruu barbaade. Garuu namoonni waan baay'ataniif hojjaan isaa gabaabaa waan ta'eef hojjaan isaa immoo gabaabaa waan ta'eedha. isa arguu hin dandeenye. Isa arguu hin dandeenye. Yesuus karaa sana irra akka darbu yommuu beeke. Yesuus karaa sana irra darbuu isaa yommuu beeke namicha kana arguudhaaf dura fiigee dafee ituu Yesuus achiin ga'e qilxuu tokko yaabe. Yesuus iddoo sana yommuu ga'e ol ilaalee yaa Zakkiyoos dafii gadi bu'i. Qilxuu sana jala yeroo ga'e ol ilaalee yaa Zakkiyoos jedhee arge. Dafii bu'i har'a mana kee ooluun anaaf. Dafiitii gadi bu'i har'a mana kee ooluutu anaaf ta'a. Ameen. Ishi. Zakkiyoos dafee gadi bu'ee gammachuudhaan Yesuusin simate. Ilaa Zakkiyoos dafee gadi bu'ee gammachuudhaan eenyuun simate? Yesuusin simate. Irratti kan ilaallu namichi Zakkiyoos jedhamu baay'ee gabaabaa ture. Garuu badhaadhaadhaan qaraxxuu namoota hangafa qaraxxuuti. Qaraxxuu jechuun birrii kan walitti qabu sassaabu yookiin akka biyya sanaatti alaafinnatii fudhatee kan irratti hojjetu jechuudha. Namichi kun gabaabaa waan ta'eef oduu Yesuusin dhaga'eera. Hayaataan dhaggeeffadhaa. Oduu Yesuusin gaafa dhaga'e Yesuus nama Naazreet jechuu dhaga'e malee argee beeku. Namichi kun qaraxummaa isaa keessatti cubbuu hojjeteera. Nama miidhuu danda'eera. Ganzaba namaa balleessuu danda'eera. Cubbuudhaan beekameera. Gaaf tokko garuu Yesuus mandaricha keessa akka inni dhufu dhaga'e. Zakkiyoos. Yesuus achirra dhufuu isaa gaafa dhaga'u akkamitti hin arguun qabaa jedheetu wassan yoo inni lafa deeme arguu hin danda'u kiraatu nama baay'ee waan ta'eedhaaf inni hojjaa isaa xiqqoodha. Kanaaf iddoo filata ituu Yesuus asin dhufine dafee muka yaabee namichichuma ijaan argaa jedhe Zakkiyoos. Isti warri Yesuus hin barbaadan. Ilaala Zakkiyoos namichichuma seenaa dhagee kana arguu barbaade malee waan biraa miti. Ijuma isaan argee ani Yesuusin argeeraaf jedhee galee haasa'uudhaan malee waan biraa miti. Yesuus garuu kana miti karoorri deemaa jiruuf nama isa barbaadu nama isa arguu barbaadu sirriitti of mul'isa Yesuus. Isti eenyu simata Yesuusidha. Haleluuyaa. Dhagaa dhaggeeffadhaa. Ol ba'ee mukarra taa'ee isaa eegaa jiru Yesuus Kiristoos akkuma achi ga'een silaa waan hundumaa danda'a. Waan hundumaa arga. Akkuma qilixxoo sana bira ga'ee Yesuus ol jedhee Zakkiyoosin arge. Erga argee booda Zakkiyoos maal achirraa hojjettaa? Maal hojjetta achirraa? Ani har'a manuma keenoo laate kottuu gadi bu'ee. Haleluuyaa. Namni har'a Yesuusin barbaadu ilaaluu dhufe, arguu dhufe, barbaacha dhufe yoo jiraate Yesuus laphee kee waan argeef yoo simatte si duukaa galaarraa. Oolaa baagaatti haaraa baasii. Ameen ameen. Haleluuyaa. Yesuus gaafa argee Zakkiyoos ilaalee erga ni darbee bu'ee galuu lama qaraxaa isaati. Yesuus garuu isa argee kottu'een gadi bu'eedhaan Zakkiyoos ariitiidhaan gadi bu'eedhaan gammachuudhaan Yesuusin simate. Maaliin? Gammachuudhaan. Eenyu gammachuudhaan Yesuusin simate? Yesuus yoo isin simateera, isin waameera, isin argeera. Eenyutu garaa guutuu Yesuusin simate? Eenyutu simatee fudhatee gala manatti? Arganii galuu bijoo fudhatanii galuu tokko miti. Yeroo baay'ee waldaadhannee fayyina argina malee fayyina fudhannee galu. Waldaadhannee wanta argina malee isa ta'e fudhannee galu. Waldaadhannee dinqii argina malee dinqicha fudhannee manatti hin galu. Yeroo baay'ee waldaadhannee isa gaanitti rukutame argina malee fudhannee galu. Waldaadhannee wangeela dhageenya malee fudhannee galu. Har'a garuu kana qopheesseef ergaa qaba. Eenyutu gammachuudhaan sagalee kana fudhatee galaan? Waaw. Isti ada ini kalau asli rasa apa gammachuudhaan sagalee kana fudhatee galuu dhuftani ko hubattanii ameen ana ta'uu fudhatee galaan. Yesuus gooftaadha. Ameen. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Yesuus gooftaadha. Ameen. Gammachuudhaan sagalicha
Gaafa dhaqa'u hin simatee garaa isaa guutuu simatee hin gammadee keessoo isaatti boqotee eenyutu Yesuusitti hin boqotee jiraama. Eenyutu itti boqotee ife hidhaa kootu hiikame Yesuus isa hidhaa koo eeguun sagalee isaa dhaga'ee eenyutu dhufee fudhatee gala. Gammachuudhaan hin simannu taanaan amanuun keenya akkasumaan. Gammachuudhaan hin faarfannu taanaan amanuun keenya akkasumaan. Gammachuudhaan hin kadhannu taanaan amanuun keenya akkasumaan. Gammachuudhaan wangeela kana hin dhageenyu taanaan akkasumaan gara waldaa kiristaanaa dhufne arraa kaasee sagaleen sin gammachiisu mana keessa keessumsiifama. Sagaleen si nama gaddisiisu machee yoomiyyuu. Sagalee kun nama gaddisiisu. Nama gaddisiisa? Nama gaddisiisu. Amma gaafa sooltan gadditu boo gaafa lafa hojii ooltan gadditu. Gaafa sooltan boo gaafa lafa hojii faa, gaafa lafa hoteelaa faa, gaafa lafa waan garaa ooltan gadditu boo gaafa keessa ooltan gadditu. Gaafa lafa hojii ooltan nama tokko lamaa keessi gubachiisa. Gaddaa ooltu, kan isin aarsaa aaraa ooltu, isaan boqonnaa dhabaa ooltu. Gaafa dhuftan garuu gammachuu adeemu hin jiru. Ameen ameen. Inni nan gammadu namoonni jettan. Sagalee kana gammachuudhaan simatu ture. Gammachuun simachuu jechuudha qaba. Namoonni tokko hin dhufu malee simatan sagalee kana ofitti fudhatan. Hin dhufu malee gammachuudhaan sagalee kana simatan. Calmadhanii waan ta'u ilaalanii qilleensuma ilaalanii waan masirata ta'u ilaalaniitu galu. Kiristoos garuu kan inni barbaadu warra gammachuudhaan isa keessumsiisu. Merke sanul fuda Yesus harra mana kota boqotu eda. Eeyoota kan jedhe Yesus harra galama kana mana keessa duukaa gala. Ameen. Ameen haleluuyaa. Gammachuudhaan simachuu akkuma inni gammachuudhaan nuuf jedhee du'atti of laatee akkata gammachuudhaan simannee Yesus Kiristoosin kan kooti abbaa kooti fayyisaa kooti gaggeessaa kooti jennee Yesuusii wajjin zanaa jedhee jiraatu. Namni Yesuusin simatu yeroo hundumaa boqonnaa qaba. Yeroo hundumaa gammachuu qaba. Yeroo hundumaa faarfannaa keessa, yeroo hundumaa sagalee afaan haaraa keessa, yeroo hundumaa Waaqayyo wajjin dubbachuutu keessa jira. Yahweh si'a baaraa si'a. Haleluuyaa. Yesuus gooftaan. Zakkiyoos gaafa inni waamu gadi bu'e. Yesuusin gammachuudhaan simate gara mana isaaniitti wajjin galan. Erga mana galanii booda Yesuus Kiristoos isaanii wajjin maaddiitti dhiyaate warri tokko mokka jedhani. Warri akka seeraa hordofan tokko akka seeraa warri hordofan tokko akka jedhanitti naanna'anii indi jedhan maal Yesuus qulqulluudhaaf hin jennee tarree nama cubbamaa taa'uuti jedhan. Dada warra seeraa kun warra seeraa warra fariisotaa warra sadii qotaadhaaf jedhu kun akka midhaan hangafi qarattuu sun cubbamaadhaan beekama yookiin birrii namaa cabarbaruudhaan yookiin waa sagal gochuudhaan beekama. Yesuus kun akkamitti isaa wajjin maaddiitti haa ta'u qulqulluu ta'e kun waaqa biraan dhufnee jedhanii guggumuu jalqaban. Yesuus kun akkam godha namni galeef yoo jiraate garuu Yesuus cubbamoota jaallate. Harka kee ol fuudhii ani jaallatameera dhiyyate. Amma mee dasaalii gara kana dhufeetti ani qulqulluun ture qulqulluudhaa jedhanii amma ta'e wangeela kan qulqulluun ture faarfattoonni kun qulqulluun turanii raajoonni kun qulqulluun turanii cubbamoota dhufee jaallate. Moota dhufee jaallate warra dadhaban warra gadi bu'an dhufee jaallateetu ol kaaseetu kottaa kanan harkaa fuudhaa abidda kana bobeessa. Lallabaa biyya hundumaa sinii kenneera silxaan aboo sinii kenneera jedheetu dubbate. Yesuus Kiristoos gara manichaatti gaafa ol gale maaddiitti wajjin taa'e namichi isa simate mana isaa keessa taa'e gaafa inni maaddiitti wajjin taa'u kan jedhe yaa gooftaa jedhe gammachuu keessa ba'e yaa gooftaa jedhee naan warra gaddisiise dhaqee dhiifama gaafadhe. Namni Yesuusii gammachuu simate yeroo baay'ee garaan dhiifama. Namni Yesuus mana isaa jiru namni Yesuus jireenya isaa keessa jiru yeroo hundumaa garaa dhiifamaa qaba. Yoo isa jeesuu dhufee dhiisa, isa balleessuu dhufee dhiisa, isa gadi qabuu dhufee dhiisa, isa waa'ee isa balleessee hin dhiisa. Garaa dhiifamaa keessaa burqa yeroo hundumaa. Yesuus mana isin hin jiru taanaan isinis ajjeesaa ooltu, isinis balleessaa ooltu. Yoon isin amatti amataa ooltu, yoon isin rukuchuu dhufe rukutaa ooltu, yoon isin balleessuu dhufe balleessuu barbaadu. Warri Yesuusin manaa qaban garuu garaa dhiifamaa qaba. Yesuus Kiristoos mana nu jira taanaan dirreedhaan nutti nagaatu nu keessaa boba. Ameen ameen. Nagaatu nu keessaa baata boba. Gaaf tokko Maariyaam Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 41 Maariyaam gara Elsaabeetii deemte. Elsaabeet namni jedhamtu kun Yohaannis cuuphaa sana Yesuusin karaa ta'e sana ulfooftee jirti garaa ishee keessatti jechuudha. Garuu kan nama dhibu Elsaabeet Maariyaam akkasee ulfoofte quban qabdi. Maariyaam garuu Elsaabeetiin dhageesseetti. Kaatee Elsaabeetiin dubbisuu mana isheetti baateetu gara eenyu dhatte gara
qaba sinjettu hin qabu sinjettu in socho akka dhukkubsattetti jirti wajjiniin gaafuma Maariyaam nattee nagaan siifata watti walitti gaatu mucichi bidik gadee kee garaa ishee keessa maal ennaan Yesuustu garaa Maariyaamii keessa jira beerga kee wala laphee garra kee Yesuus na keessa jira dhibe gaafa gaati Yesuus keessa jiraatu yeenaa jedha nama nagaa dhabetti gaafa nattu nagaa argatee si dhugaa faarfata keessa jira Yesuus di keessa jira biyyi nagaa dhabe si nagaa argata Yesuus keessa jira safarri nagaa dhabe si nagaa argata Yesuus keessa jira obboleessi keenya nagaa dhabe sun har'a gaafatti galtu nagaa argata jedha dakaya baase abo dubbadhu Yesuus gooftaan bada meera fadhiiti Yesuus gooftaan ba jedhime dabal Yesuus gooftaan jedhime gaafata kan jettu sagassi qabe sirra coqqolaa gad ayase dhaggeeffadha Yesuusin simattaniittu iddoo boqonnaa qaba mana keessanii laphee keessan keessa iddoo qabaa Yesuus moo waldaa dhuftanii gal iddoo qabaa Yesuus moo faarfattanii gal iddoo qabaa Yesuus moo callimattanii sabbata lakkooftanii gal Yesuus har'as borus sa'aatii daqiiqa sekondii bara barootatti keessaa jiraatu ani kan dhadhibu Elsaabeet garaa ishee keessatti mucaan dadhabe kun gaafa Maariyaam nagaa gaafan mucaan garaa Elsaabeet keessaa du'ee jiru ka'ee burraan burraa buduwaa mitiin gaafa isheen nagaa gaafattu nagaa ishee duwwaa fudhatteetu haleeluyyaa jalqabde Elsaabeetiin hafuura qulqulluudhaan guutamte nagaa eenyuutiin nagaa Maariyaamiidhaan nagaa eenyuutiin guutamte nagaa eenyuutiin guutamte haleluya haleluya Yesuus gooftaan gaaf tokko biyya tokko dhaqee konfireesiidha tajaajilee kan ba'e ni deemaa jira karaa namichi wayii tokko karaa achi asinatti dhufa fardana fe'anii harkisaa deemuun afur qulqulluu keessoo kooti namicha kanaan nagaa siifa ta'u jedhee inaan jedheennaan namichi immoo isaa karaarraa waan ta'e qosoqosataa jira namicha nagaa siifa ta'unnaan waa tokko si nyinicha gara gasheechuu atti ilaale uffe haleluyaa de ilaala beekte na kana bicha beekte ta'esaa beeku maal ennaan ana takkannaa jette wayitu dudda koorraa lafa dha'e harka kee fuudhimeeti andaafiya anaamiidhaaf Yesuus gaafa mana namaa dhattan nagaa si dhiifa ta'u jedha walitti galaadha nagaa maala ta'uudhaan walitti galaadha nagaa boona ta'e nagaa si dhiifa ta'uudhaan walitti galaa gaafa jedhe inni nagaa namichaa nyaate ariitiidhaan gadi ba'aa jechuudha gadi baasee irraa kaase akka keeraas inni nagaa koo nyaate irraa gadi ba'eera jedhe namaan nagaa kee kan nyaate ameen jedhe hiriyyaan nagaa kee kan nyaate biyyaan nagaa kee kan nyaate uffataan nagaa kee kan nyaate beektotaan nagaa kee kan nyaate qarshii fakkaate nagaa kee kan nyaate iyyuma fakkaate nagaa kee kan nyaate dhukkuma fakkaate nagaa kee kan nyaate baaseera sirraa baaseera mana keetii baaseera gola keetii baaseera tajaajila kee keessa baaseera siyaasanii na duuba narraa ba'eera haleluyaa siyaasanii amma dabariidha keessaa ba'eera haleluyaa nagaan dhukkuba baasu mana kee gasheera